ይገባኛል ተረጋጉ ጋሩ አዲ ሙጫኮ አከና ማራሳሳ ሩኩታሜቲ ሃታው ዩማሌ ኢዶ ሰናነቱ ጨርቂዳን ዱቼ ማሌ ሙጫኮ ራማዳ ወንቲ ፈካቴ ፊ ጎዳንሲ ዮካስ ወንቲ ኢረት ሙላቴ ቶኮዩ እንጅሩ ኢርኮይን ቦሶስ ኔጋዲስ ኮጀባ ማናኬቲ ማሌን ወላና መጀባ Yoya Shamar Kafune Hordoftoonni Saarun Entertainment jalatti kan argamtan biyya keessaa fi biyya alaa nagaa keessanii nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Egaa har'as odeeffannoo simbirtuu waa'ee obboleettii keenya Hanan irraa waan argannee fi sagalee amma social media irra oolee jiru akkasumas immoo odeeffannoo harmeen Hanan dhaamsa isheen dabarfattee akkasumas dabalatee odeeffannoo manaajeraa hoteela sanarraallee arganne isiniif qabne jirra. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwadhaa as keessaa ni argattu. Obboleettiin keenya kun dhuguma of ajjeefte moo yookiis hin ajjeefamte kan jedhu akkasuma kan jedhu guutummaa isaa viidiyoo kana keessaa ni argattu. Obboleettiin keenya kun lubbuun ishee sa'atii amma darbeetii kan inni jiru social media gamaaf gamanni wantoota garaa garaatti kanneen odeeffamaa jiru. Haa ta'u malee dhugaan suuta as ba'aati kan inni jiru. Obboleettiin keenya kunis immoo lafa itti boqotteetii magaalaa Jimmaatti kan isheen galtee jirtu. Haati isheellee dhala isaanii fudhatanii dhiqatanii jiru. Akkasuma ergaa isaan dabarfatanis ni jira waliin hanga dhumaatti kan daawwannu ta'a. Isa dursa immoo Saarun Entertainment like subscribe share gochuu hin dagatina dhaamsa keenyadha. Egaa viidiyoo hanga dhumaatti osoo hin daawwatin dura yaadota garaa garaa maddisiisuun isinirra hin jiraatu. Egaa odeeffannoon guyyaa kaleessaa wajjin kanneen wal faalleessan ni jira, kanneen immoo dhugaataan jira. Social media kanatti wantoota hedduudha kan odeeffamaa jiruu fi kan haasa'amaa jiru, garuu dubbiin akkasumatti faallaa taateetu kan isheen jirtu. Egaa obboleettiin keenya Hanan kun akkuma beekamu guyyaa cidhaaf qophiiwwan ishee barbaachisu qopheeffachuudhaaf magaalaa Jimmaatti baatee abbaa manaa ishee Kadir Huseenii wajjin magaalaa Finfinneetti kan ishee dhuftee buufattee mi'a ishee qopheeffataa kan turtedha. Akkuma hundumti keessan social media irratti beektanii yookiis dhageessanii viidiyoowwan garaa garaa irraa dhagaa jirtanii namoonni tokko tokkos odeeffannoo kennaa jiranii. Obboleettiin keenya kun guyyaa cidha ishee hambistee yookiis immoo fuula duraaf qophii ishee barbaachisu qopheeffachuu fi gara magaalaa Finfinneetti kan isheen dhuftu. Haa ta'u malee lafa kireeffatanii yookiis immoo kireeffachuun dirqama waan ta'eef mana kireeffatanii fooqii yookiis immoo gamoo kireeffataniiti kan isaan keessatti mi'a isaan barbaachisu hundumaa guuttachuu eegalanii. Haa ta'u malee egaa otoo isaan kana guuttachaa jiranii kan mudannoon addaa isaan mudate isaan gidduutti wal dhabdeetu kan uumame. Namoonni yaadota hedduu kan isaan burqisiisan jiru, kanneen maddisiisan illee jiru. Akkasuma namoonni gurguddoodha jedhan yookiis immoo aktivistiidha jedhaman hedduun isaanii yaadota garaa garaatti kennaa kan isaan jiranii. Wal dhabdee uumameerraa kan ka'e innis miira aariitiin ba'ee naaf ilaalaa ishee tasgabbeessa jechuudhaan biraa ba'eeti kan inni deeme. Dhumarra garuu obboleettiin keenya kun boqochuu ishee yookiis immoo reeffa isheetii kan argame gamoorraa kufteeti. Haa ta'u malee obboleettii keenya kanarraa madaan tokkollee homtuu hin jiru. Lafti isheen dhiigde yookiis immoo dhaqna ishee irratti rakkoon uumamee tokkollee hin jiru. Odeeffannoon hanga ammaa darbaa jirus akkasuma haati fuula Facebook isarratti maxxansa inni guyyaa dheengaddaa ganama maxxansee egaa waan isin ilaallannee fi waan isin keesseen hin dandeenye keessa seentanii jiruu namaa diiguu hin dandeessanii sichiyyuu hin diigamnu ni ijaaramnaa jechuudhaan kan inni dhaadannoo fuula Facebook isarratti maxxansee kan inni jiru. Akkuma ishee biraa gadi ba'een yookiis immoo anan biraa gadi ba'een maxxansa kana kan inni Facebook irratti maxxansee jiru. Kanaafiyyuu egaa akkasuma sana booddeedha kan obboleettiin keenya duuti ishee kan inni dhaga'ame. Wanti hangammaatti informationii waan jiru akkuma ittaanetti walii wajjinitiin in dhaggeeffanna viidiyoo taanu. Haati Hananii mucaakoo anatu fuudhee anatu dhiqee anatu miicee garuu madaan
Garuu addi mucaakoo akka nama rasaasa rukutameeti haa ta'uyyuu malee iddoo sanannatu carqiidhaan duuchee malee mucaakoorraa madaa wanti fakkaatee fi godaansi yookaas wanti irratti mul'ate tokkoyyuu hin jiru jechuudha kan isaan ibsa kennanii jiranii. Manaajarri hoteela sanaas immoo sagalee ibsaa sooshaal miidiyaadhaaf yookiis immoo miidiyaadhaaf kennanii qaba. Akka ittaanutti yookiis immoo isattaan sin dabarsee hin dhaggeeffattu maal jedhee ibsa kennee fi sooshaal miidiyaadhaaf dhuguma ajjeefamtee yookiis immoo hinduutee yookiis of darbitee immoo hin ajjeefamtee wanti jedhu immoo sagalee manaajara hoteelaarraa adda guutummaatti ni bafattu. Obboleettii keenya kanaaf lubbuu ishee boqonnaa gaariidha gara sagalee isaatti sin dabarsa hanga dhumaatti dhaggeeffadha. ጤና ይስጥልኝ መጀመሪያ ስሙ ማን ልበል? ሶፊያ ተማም እሺ ድምጽዎን ትንሽ ከፍ ያድርጉልኝ ምንድነው የሆነው ነገር ሙሽራው እርሶ ልጅ ነበረች ሙሽራዋ ማነው ስሟ አንሃር መሐመድ ምንድነው የሆነችው ዛሬ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተለያዩ መረጃዎች ሲሰራጩ ነው እያሉ ያሉትና እስኪ እንደው እውነታውን እርሶ ይንገሩን ብለን ነውና እስኪ ከመጀመሪያ ጀምሮ ያለውን ነገር ይግለጹልን ድምጽዎን ከፍ አድርገው እሺ ወለደሪ በስነ ስርዓት ንካስረን እሱም ባለትዳር መሆኑን አሳውቋት በትክክል ነው የዳር ነው እና የሰርግ ፕሮግራም ቀጠሮ ተይዞ ልብስ ለመስራት ወደ አዲስ አበባ ሄዱ። የሄዱትም ራሱ ዓርብ ዕለት ምሳ ከአባቷ ጋር በልታ በር ላይ መጥተው በመኪና ወሰዳት ነበር ባለቤቷ እሷ ከድር ሐሰን ጋር እሺ ከዛ ሄዱ ማለት ነው። ይሄው ዓርብ ዕለት ከአባቷ ቤት አብሮ ምሳ በልቶ ይዟት ሄደ። እሺ በፕሌን ወደ አዲስ አበባ ሄዱ። እሺ ለምን 10 ቀን ይቀር የሰርግ ቀጠሮ አብሮ ነበሩ። ጠዋት ላይ ለኔ ተደወለና አናን ያማማት ነው ሲጂ ተባለ። መቼ የት ነው የሚሄደው? ትናንትና ጠዋት ቅዳሜ ዕለት እሺ ከዛ የት ልዬ እንደሚሄድ እየተደዋወልኩኝ በራይድ አንዴ ሆቴል አንዴ ሆስፒታል ሲሉኝ በቃ ሆቴል ስደርስ ሆቴል አትቼ ሲሉኝ ሆስፒታል ሲሄድ በቃ ራቁቷን ያለችው ምንም የደማ ነገር የለም የተቦጫጨረ የለም ራቁቷን ነች። ጥፍሯን እየሰርጓን የተሰራችው የሚካቀኑ አለ ግንባሯ ተበስተዋል። ግንባሯ ተበሳነው ጥይት ነው ስጋው እንዲወጣው ከዛኔ ንፋስ ይገባታል ብዬ በጥጥራት ወጥቼ በቃ ማልቀስ ጀመርኩኝ። ራሴን መቋቋም አቃተኝ። በህይወት አልነበረችም ሲያገኙት? የት ሆቴል ነበር ያረፉት? ሄደው መረጃው ደርሶታል? እኔ ሆቴል ወደ ሆቴሉ እየሄድኩኝ ተመለሽ ወደ እንትን ወደ አፍንቤት አምጥተናታል አሉ። ምን ሆና ነው አሉት እንደዛ የሆነችው? ከፎቅ ላይ ወደቀ ሰው ይሰባበራል፣ ይደማል፣ ይላላጣል። አንድ ቦታ ብቻ ይበሳልማ ግንባር ላይ ደግሞ ብቻ አይደለም ከግንባሯ ላይ ትንሽ ቀዛ ያለ ቦታ በፀጉር ተሸፍኗል። ባለቤቷን ሳግኝተውት ነበር ሲሄዱ? ባለቤቷን ይዞት እስር ቤት ወስዶታል አሉ። ኦኬ እሱም የለም ነበር ሐኪም ቤት እርሶ እዛ ሲሄዱ? የለም ነበር። የት ሆቴሉን ያቁት ነበር? ይዘውት አርፈውበት የነበረ የተነገሩት ነገር ነበር? ያደፉበት ሆቴል መስቀል ፍራው ሉሲ ነው። እንዴ ትልቅ ካሜራ አለው። ካሜራው ነው አሉ። ስልክ ይዞ ከክፍሏ ሲወጣ ነው የሚታየው። እሱ ስልክ ይዞ ነው ሲወጣ የሚታየው? አዎ። ስለዚህ በጣም የምጠራጠራት ልጅ ደግሞ ቀድማ እዛው ሆስፒታል አገኘዋት። ኦኬ ያ ነበረች ያው ከልጁ ጋር ተቀራረባለች እንጂ ከባለቤቱ ጋር ማግባቱን አውቃ ምናምን አይደለም። ለልጆች እንዳለው አንዬ ልጅ ያለው ልጅ ለምን ታገቢያለሽ ልጅ ነው ይችላል። እኔም ልጅ አለኝ ልጄን እንዲጠብቅልኝ ማለት ነው። እሷም ልጅ ነበራት? አዎ። ስለዚህ ሁለቱም ፈቃደኛ ሆኖ ነበር በቤተሰብ ያለቀው ነገር ሁሉ ማለት ነው? አዎ አይለኛ ኒካኮን የታሰረ ኒካ አይለኛ ብር ተሰጥቶ የልጁ አባት የኔ አባት የሱ አባት ቁጭ ብለው አሁን ጉዳዩን ፖሊስ ምንድነው የሚለው? ፖሊስ መቼም ይዘዋል እርግጠኛ ነኝ። ምን ላይ ነው የደረሰው ጉዳዩ? እነሱ ከስምንተኛ ፎቅ ወረደች። ፖሊስ ጥሩ እንትን ኢትዮጵያን ታውቁ የለ እንዴ? ይለማማ
ይገባኛል ተረጋጉ ስለሆነ አዎ ካቢኔ ስለሆነ ሁሉም እዛው ነው የሚያፈነው ጅማውሪያ ይወጣ እንጂ ያለ እሷን ነው ስሟን ያጠፉ ያሉት የጅማ ልጅ ነች እሷ አይደል የጅማ ልጅ ነች ከባለቤቷ ውጪ በተጠርጥሮ የተያዘ ሰው አለ ወይ ጓደኞቿ ወይ ማን የለም እኔ መጠረጥራት አለች ከኔ ጋር ነው ባንድ መኪና ለክስ መጣችሁ ዛሬ ለራሱ ያስኝት ስልሳ ምናምን አለያችሁት በፖሊስ አምጥቼ ያስጠየቅኳት ስትፈልግ እንጠራታለን ብሎ ለቀቁ ሁሉ ነገር ይተፋፈኑብኛልማ ኦኬ እርሷ አመልክተው ነበር ትያዝልኝ ብለው ፖሊስ እንፈልግ እንጠራታለን አለ ኦኬ አሁን እሱ ባልየው እዛው እስር ቤት ሆኖ ነው ምርመራው የቀጠለው አባው ባልየው እስር ቤት ነው የአስከሬን ምርመራ አልሄደም ወደ ሚኒሊክ ሆስፒታል ወይም ወደ ሌላ ቦታ ተዛታ ሄዷል ተዛታ ሞታለች ሲባል ወደ ሚኒሊክ ወሰደ እኮ የአስከሬን ምርመራ ምንም የሚያሳየው ነገር የለም የሞተችው በዚህ ነው የይለፍ ወረቀት ብቻ ነው የተሰጠኝ ኦኬ ፖሊስ ይዞት ይሆናል አልገለጸውም ማለት ነው ውጤቱን ፖሊስ ይዞታል የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ደግሞ ሴፉ ፋንታ ጋር ፖሊስ ነው እንግዲህ ተናገረ እና ታጣላችሁ በቃ የዚህ ሀገርን ፖሊስ እንደሌላ ሀገር ላጥቆማ የለም ኦኬ ስለዚህ አሁን እናንተ ምንድነው የተባላችሁት በክስም በኩል በፖሊስ በኩል በሌላ በኩል ምንድነው የተባላችሁት ጠብቁ ነው የተባላችሁት ወይስ ምንድነው የተባላችሁት ጠብቁ ኦኬ የቀብሩ የምኑ ጉዳይ ገና ምርመራ ላይ ነው ቀበርናትናል ዛሬ የተቀበረች ሰውነቷ ደና ጅማኒን ያጠፋት እና እናቴ ነን ያጠብናት ወላሂ ነው ምንም የለም ሁሉ ነገር ውስጧን አይቼ እንደማይለም ምን የለም በቃ ለሴትነቴም ብዙ ነገር አየሁ ምንም የለም ግንባሯ ብቻ እንጂ የወደቀች ምልክት የተመታ ምልክት የለውም እቺ ክባ ግንባር ብቻ ናት የሽጉጥ ምልክት ድምጽ በሌለው መሳሪያ ነው የተመታችው ኦኬ የሽጉጥ ምልክት ነገር ነው የሚታየው ግንባሯ ላይ አዎ እንዴት መሰለ በሽጉጥ ሲመታ ሰው ይወጣል ልክ ነው ቤተሰቡስ እንዴት ነው ሁሉ ነገር ያለው ስሜታችሁ እንዴት ነው አጠቃላይ ድባቡ ምን ይመስላል እንግዲህ ያው ሁሉ ማስኗል እንኳን ሌሊቱን ውጭ ሁሉ ሰው አዝኗል በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እጅግ በጣም አዝነናል አይዟችሁ እንግዲህ እኛም የፖሊስን ሪከርድ እንከታተላለን ፍትህ እስከሚገኝ ድረስ እንጠይቃለን እኛም የሱ ቤተሰቦች ያሉት ነገር የለም የሱ ቤተሰቦችም አንድም መቶ ያው አስቀበሩ ሄደኝ ወሬ ከመስማት ውጪ አላሰበሩ ይሻለኝ የለም እሱ ቢታሰሩ እንኳን የለም ምንም ይመጣል እታለችው ነው ደህንነት ናችን ማውስጥ ኦኬ እሱም የጅማ ልጅ ነው አዎ ቀደም ሲል ዕውቅና ነበራቸው ይተዋወቁ ነበር በቅርብ ነው የተዋወቁት አረ በቅርብ ነው በጣም ይፈጠነ እንትን በቅርብ ነው የተዋወቁት እንደው በመካከላቸው ስለነበረ አለመግባባት ሌላ ነገር የምታውቁት የለም የሰማችሁት እንግዲህ ትዳሩን ታውቃለች እሱ ልጅ እንዳላት ያውቃል እኔ የሚፈልኳት ልጄን እንድትንከባከብልኝ ነው እሷም ልጄን እንድትንከባከብልኝ ነው ስለዚህ ከዚህ የከፋ ነገር በውስጣቸው የለም ነበር ወላሂ የለም ኦኬ በጣም በቃ ለምን ፈጠነ እንኳን ስለዚህ ጊዜ በቃ አብረን መኖር አለብን ተባብለን እኔ ራሴ በስልክ ነው ያዋራኝ አማና አደራ አንድ ቢዝነስ አደራ ትክክለኛው ማለት ኦኬ ነጋዴ ነው እሱ ካቢኔ ባለስልጣን ነው ኦኬ የት እዛ ጅማ ውስጥ የታወቀ ካቢኔ ነው ጅማ መስተዳድር ካቢኔ አባል ነው እንዴ ስለነሱ እንግዲህ ላንተ አይነገር ኦኬ በጣም ጥሩ በጣም ስለዚህ የፖሊስ ክትትሉ በደንብ መሄድ አለመሄዱ ክትትል የሚያስፈልገው ነገር ነው አዎ ስለዚህ ካቢኔ መሬት ወሳኝ ሰው ነው ለመሬት ብዙ ነው በቃ በበር የሚጫወት ነው ኦኬ ስለዚህ ከዚህ አኳያ እኛም ተከታትለን ለመስራት እንሞክራለን ይሄ ጉዳይ በህግ እስከመጨረሻው ድረስ እንደሄድበት የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን ከፖሊስም ለመጠየቅ እንሞክራለን በመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ ለሌሎች ወላጆችም ሊሆን ይችላል ወይም ለፍትህ አካላት ሊሆን ይችላል የሚሉት ነገር ካለ በቃ እንግዲህ ሁሌ በሽጉጥ ነው ማጠፋሽ ብሎ ሽጉጡን እያሳየ ሁሌ ያስፈራራኛል አንዴ ገብቼበታለሁ እናቴ ዱዓ አድርጊልኝ ትለኛለች አክስቷም ማለት ያሳደገቻት ለአክስቷም ብላለች በቃ እኛ ቀልድ መስሎን እንደቀልድ ወሰድን
ኦኬ ተይስንላት አንዴ ገብቼበታል ልጅ ነገር ልጅ አይሰማክ በጣም አመሰግናለሁ አይዟችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን አይዟችሁ እሺ በስልክ ሲነጋገሩ እንደነበረ ነግሩና በስልክ ያወሩ እንደነበረ እና ከዛም መነሳት ነው ሂድና አረጋጋልኝ ega informationin harme hanan latirra wantoota hedduudha kanneen gara nama nyaatan jiru akkasuma shugguxii baafatee na doorsisa kan ture yeroo hedduu du'aynaaf godhi haadha koonaan jetti kan isheen jettullee as keessatti ni argitu akkasuma madaa tokkollee kan hin qabne rasaasan akka isheen ajjeefamte yookiin shugguxiidhaan akka ajjeefamte ifoomee jira jechuudha namni suni amma hidhaatii kan inni jiru akkasuma angamma wixxeetii wanta ragaame tokkollee hin jiru guyyaa kaleessaa immoo awwaalladheeraa jettee jirte jechuudha haati yookiis immoo harmeen hananii wantoota hedduu nama suukkanneessuudha akkas jettee himatte jechuudha innillee kaabinee keessa jira lammata immoo biyya kanaa fi seerri hin jiru jettee jechuudha osoo seerri jiraate dhugaa hacee keenya arganna ture dhuguma seerri biyya sana keessatti dhugaan namaa hin galu akkasitti ibsattee jirtu akkasitti dhugaan biyya kana keessa hin jiru jettee ibsa bal'aati kan isheen laatte namoonni amaarfi dhageessan guutummaatti information as keessa argattanii jirtu guutummaatti immoo qarshii hedduudha kan itti baasee jalqabanii kaa godhatee maatii isaa teessee maatii ishee teessee dabalata immoo akka ariifataa ture maaliif ariifatta yookiis immoo maaliif sassatame yookiin immoo dafee akka gaa'elacheenu arafachisaa ture abreenni noorna yookiis immoo waliin jiraanna jedheeti kan inni dafee sassachisaa ture akkasuma immoo doorsisaa shugguxiidhaan na doorsisaa jettee harmee isheetti yeroo isheen himattedha wanti isheerra qaama isheerra rakkoo tokkollee irratti nagarre madaa tokkollee irratti nagarre akka rukutamte qofa angatwa jetteetti jechuudha haati ishee jechuudha sana qofatu malee milikinni yookiis immoo madaan tokkollee firaan qabdu rasaasaan ajjeefamte yookiin shugguxiidhaan ajjeefamte jetteeti haati hanan kan jirtu baay'ee nama gaddisiisaa ulfaata dhugaa dhoksuudhaaf wantoota hedduutu yaalama haa ta'u malee egaa yeroo isheetti dhugaan hin baati namoonni of ajjeeftee yookiis immoo of darbitee jechuudhaan information guyyaadhaan gaddaa kan qaqqabaa ture dubbichi garuu faallaadha akkasumas immoo makiinaadhaan dhufee mana akka fudhatee bahedhallee kan haati hanan dubbattee jirtu waaqayyo hananiif boqonnaa gaarii haa kennu nuyiif immoo ogummaa nu haa kennu eenyutu akka heerumnuu fi eenyuun akka fuunu akkasumas immoo eenyu wajjin akka rileeshinii uumnu of eeggannoo gochuun barbaachisaadha jireenya keenyaaf jechuudha maaliif ree lubbuu lama hin qabnu addunyaa kanatti lubbuu tokko qofa qabna nama shakku immoo isa malee nama biraas nan shakkatteetti sunis immoo dursitee hospitaala keessatti argamte kan isheen jette jirtu akkuma kana namni sun illee hidhaadhaa kan inni jiru egaa dhugaa ishee waaqayyo hagalchuu fi nuyi immoo ogummaa nuuf kennu nuyi warri shamarranii hadaraa keessan keessattuu ijoolleen biyya arabaa jiru nuyi hubannaan qabnu yeroo baay'ee ni sassana ni ariifanna hadaraa of eeggadhaa